gobe ajalingi goba male gobsinadu gobe ajali masimale kambrayadu asase asase nagao kirbu asase racha bareda asase kumina nyatu asase akasa mareta asase asase asasa roba ida idari tasabi tunjamu aini barana asasa roba idari idari tunjamu aini barana jaba malo irana bala kusai jaba malo barana boli nurkai jaba malo miraga denganda Kenya jaba malo kopin pinne wal Kenya jaba malo yasalula yabalura jaba malo diribira kanadula gobe gobile malo dirtibira kanadula asase 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 wal virajira asase tasaye foen asase sirabe foen asase faisi butan asase kasumbur butan asase 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 roba labna sada sada tunjamu aini barana ulamus asase roba sada هيك وجمتوتا أردفتوتا كينيا هرسكا تبع غوبتين أكماتي فوبت جرا تمني غوبي هرسكا درجة ولين غوبي تبعشا حاجة أموري غوبي غوتي شاشمبا يچا غوبي كان اسم برانجين يتا غوبين هرسكا بيفو أنا كوما اتفوبت جرا غوبين هرامو كارغمنو كابا شجر غارا انتو توتيتي درجوني بيفا كانان تبعشا إتشاتي كان سانجراني حاجة أمورو كوبي كينيا تي أمالين دوكا بوانا فيراكين يا باقي ماليزي ما تزيد كلامي بك انت يا شوهد وشوهد انت جبال يا باقي ماليزي ما تزيد هادي برود هادي برود وسمالي مانكو دكود وسمالي مانكو دكود انا شريكا يسامي كولي نوي اني بيغا منظر اني غالينا كبر Koti muranda, yagaresi gobani gayana. Sila gongo be goba ballo buti ballo Sila gongo be akoromi kiya ballo Sila gongo be maskalli ketiya birra Sila gongo be galatana guma jirra Asa asem birra barim Asa asem gafa irrecha Asa asem ora finfinne Asa asem ora bishoftum Asa asem benu singesa Agobe gobe goba deresi Ya gadi se durba yan jode ga menge
moji ya kodole nadi se bayan jolle kamingesi walale jedani kanuma jedani biyan basani kan biyan baste biye ya ufatu biye fatini tae ya dubatu robe ya kodole ya gadi se bayan jolle kamingesi quufaan waa ta'u barri itti deemnu kun bara milkiin waa ta'u waan hedanne irraa waaqayyo nu haa ga'u bortuu gidduu teenya haa balleessu nagaan qe'ee nagaatii mana nagaatii baanii mana nagaatti waaqayyo nagaan nu haa galchu jaalala nu haa kennu tokkummaa nu haa kennu gadaan quufaa gabbin bari roobaa nagaa رب نجان ولا نجان نقولش أمام ما تنور راكب تولان وتكب ربي أتي أرمون وجالتا موتمات وجاد نقولش نوكن ربي موتمات وجاد نقولش نوكن ربي أتي بيجتا نجاعود بيجتون بيجا نجاهتات بيجتين بيجا نجاهاعود إننا كينيا هاعودس غودا كينيا نوهابول كنا كنا متجارا ولا تلفني دودا دربي بدي وكامامي توري سنة هندي فن جنة ككانة يا ربي كانوا نقومس يا ربي كانوا نقومس أما سعادة بدسن هندي فن ربي مرجع كينيا نو تكسي نو إيج نو جابيسي بكبر باني نو جاي وأزجيرو هنتما أك جمداني توي من سارت نجا غلانغود وراسي تفس أباك إيتيس غوتين نو كني ربي غوتي كنيف واقع ينو إيج بكجروت همان الراكب تولا نتكب بيتين يبي نجاعود بيولي نو هاجالت درين كني نجاه هاتو دري كني نجاه هاتو أمّن نكون أمّة نجاه هاتو واقع يوم قادس أستاي كنا قادس ملكي كابو هاتو فان أستاي كوني فان نجاه كابو هاتو كملكي كبيسا هاتو ربي ولي نو هاجالت أمّن نكون أمّة نجاه نو فاتو كولي أواتو كولتو كولين تو ربي نو هاتازيزو كول جلا ديم كول جلا ديم ربي نو هاتازيزو إبسان نما هاتو وانو إبس نكنا مو واقنو دابلتم هاجد وانو داروبا هاجد وانو دابسل هاجد وانو قدا ورمو هاجد وانو شنن قدا بورنا هاجد وانو سقلتم غربا هاجد وانو چيچو قراتي هاجد وانو بوكو قراجا هاجد وانو رمو أبو هاجد ربي ولي نو هاجالت دري كينيا نگا هاتو درين كينيا لي نگا هاتو برمجيگة تين غوب سواك
akkamatti wal bira nu haa jiraachis warra afaan wal beeku nu haa taasis aadaa bade deebisaa jira rabbi aadaa bade kana ammallee nuuf haa daraaru nuuf haa deebi'u akkamatti nama wal bira jiraatee waggaadhaan waliin nyaatee dhugee taphatu rabbi nu haa taasis kanaan wallaale rabbitti haa guutu. Nuuf galcha. Nuuf kala. Nuuf galcha. Nuuf kala. Waaqayyo nagaan nu oolchi nagaan nu haa bulchu. Haa bulchu. Irraa gora nu haa oolchu. Haa oolchu. Dogoggora nu haa oolchu. Haa oolchu. Hamaa ammaataa nurraa haa qabu. Haa qabu. Hamaa nurraa haa qabu. Haa qabu. Tolaa nutti haa qabu. Haa qabu. Biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu. Haa godhu. Kan baranaan nu ga'e bara gareetti nu haa ga'u. Kunoo aartii keenya kanallee haamilee kenneefii haa guddisu. Fuulduratti kan biyyaa ta'an haa ta'u. Kan nuu kenneefis rabbi haa kennu. Maatii isaa wajjiniif nagaa haa ta'u. Barri fuulduraa kuni bara badhaadhinaa bara hormaataa nu haa ta'u gadaan quufaa gabbiin bitti roobaa nagaa eebbisaa arrabni qara. Jettaniire fudhure akkasin hin jettani jedhe akka nu waaqayyo haa jedhu waliin nu haa jaalatu wal bira nu haa bulchu tokkummaa keenya haa cabsu diina keenya nurraa haa cabsu biyya keenya nagaa haa godhu waaqayyo wal bira nu haa bulchu gadaan quufa gabbina an kana qabe waan ofii haa dhabu. Amma ammaataa nurraa qabu tolaa nutti haa qabu waan wal bira nu haa jiraachis biyya keenya nagaa haa godhu kunoo aadaa kana deebisuudhaaf dargaggeerroon qarreen dhamaa jiru waaqayyo isaan haa milkeessu waaqayyo wal bira nu haa jiraachis gadaa gaarii nuuf haa godhu walumaa galatti ummanni keenya ummata nagaa argatee fuuldura kanatti barri haaraan kun bara nagaa haa ta'u anaan wallaale waan itti haa guutu. Egaa goobeen baay'ee namatti tola baay'ee kan nama gammachiisudha. Booruu ganna nagaan baatee gara birraatti deemaa jirru jechuudha. Booqii birraa kanatti ba'aa jirra baay'ee nama gammachiisa firri adda badellee wal arga. Habaabollee agartaa waa hunda agartaa baay'ee kan nama gammachiisu namatti toludha. Aaduma keenyas yeroo darbe hoo kayyaan abbootii keenya irraa waggaa dhageenyu goobee dur sirriitti taphatanii maanguddoon illee walirra naanna'anii hedduun garuu badee ture. Magaala keessattuu baduu odoon ta'in irraanfatame jechuu dandeessa. Amma garuu ani waggaa kana argu dhugaa waa'ee abbootii keenya waa'ee waggaa daa'imummaan natti yaadame jechuudha. Aadaa badeetu deebi'aa jira. Aadaa irraanfatametu yaadataa jira. Kanaafuu amma kun jajjabaatee dargaggoonni illee booqee ganda kana nagaan bahee booqii birraa kanatti ba'uu irratti waaqayyoon kanaan nu ga'e haa galatoomu jecha aadaan kun jajjabaachuu qaban jedha. Goobee oo gobsiyaa jabaa maaloo masqalli gooba jaalata. Oo gobsiyaa jabaa maaloo masqalli gooba jaalata. Oo hammanuma yaadaddaa xinnoon ture garuu baay'ee yaadachuu danda'a. Amma keessummaan odoo yaatiin waan natti dhufeefis yaadan isaan bira hin jira. Baay'ee gaarii namatti tola. Goobeen kuni akka hunda Oromiyaa walii galaatitti aadaa keenya dur waan ta'eef jajjabeeffamuu qaba dargaggeessi maanguddoon hundillee aadaa keenya duriiti aadaa safuuti aadaa kabajaati aadaa ganna nagaan baatee birraatti ce'uudha waan ta'eef hundumtuu yaadatee Oromiyaa keessa qofa odoo hin ta'in biyya hundallee aadaa Itoophiyaa odoo ta'e baay'ee natti tola aadaa Itoophiyaatis hedduudhaan dagatamaa dhufe malee akkas yaaboo. Maqaan koo Zinnaash jedhama. Zinnaash Jaaraatiin jedhama. Iddoon dhaloota koo godina Shawaa Kaabaa Salaaleedha. Har'a kana sitti argamee fi sagantaa asiisaatii fi goobee kabajuuf mana kanatti argamne. Sagantaa kana kan qopheesse yookaan immoo qindeesse waldaa tola ooltummaa Salaalee kan jedhamudha. Isa sanarratti anis abbummaadhaan kanan argame. Waldichi waan ja'arrattiidha kan hojjetaa jiru. Dipaartimentii ja'arrattiidha. Dipaartimentii ja'a sana keessaa aartii fi aadaan isa tokkodha. Aadaa kanarratti kallattiidhaa fi alkallattiidhaan kan hojjetu yoo ta'u waldichi erga hundaa'ee waggaa tokkodha. Waggaa tokko kana keessatti bara darbe irraa kaasee qophii goobee agarsiisa aadaa tuulamaa kana qabatee waggaa waggaadhaan itti fufsiisuuf karoorfatee bara darbe jalqabee bara lammaffaasaa guyyaa har'aa mana kanatti eegalee jira jechuudha. Hayyee mee aseesaa taphachaa turtanii atillee taphachaa turte mee aseesaa otoo gaaffii keenya biraatti seenin dura aseesaa aadaadhaan wal qabatu waan gabaabduu shirraa nu jedhe. Aseesaa waan baay'eetu jechuun danda'ama. Oromoo keessatti safuun hin jira, aadaan hin jira, duudhaan hin jira. Isa sana qabattee baatti dubartiin aseesaa jettu suni. Dubartoonni aseesaa jedhan daa'imoota irraa kaasee sadarkaa dardaraarra kan jiranidha.
Isaan suni gaafa aseesa sana deeman wantoonni isaan qabatanii deeman sun hiika qabu. Marga jiidharraa kaasee qunnii jedhama akka naannoo keenyaatti. Qunniidhaa fi abaaboo keelloo sanarraa kaasee kan qabatanii deeman sun hiika qaba. Yaa Oromoon jiidhadha hin beekama. Sana qabataniiti kan deemanii. Yeroo deeman kanatti immoo wantoonni jedhan jiru bara baraan. Gaaris yaa ta'u yara namoonni gurguddoon ni beeku. Dubartoonni aseesaa jedhan maal jechaa jiru karrarratti bahaa dhaggeeffadhaamee jedhu. Jalqaba gaafa jalqaban yaa abdaarii situ lafaa bahaa yaa maaramii situ nama nahaa jedhaniiti kan abdaarii deemanii achitti jalqabanii. Sana booda hawaasa jiran san keessatti maanguddoo guddaan yookaan abbaa abdaarii kan jedhamu jira yookaan jaarsolii biyyaa. Itti aanee mana nama sanaa deemamaa sana booda irra deemaniiti kaa ijoolleen kun kan taphatan waan baay'ee namatti toluudha fi birraan yeroo gahuudhaaf ka'u dubartoonni birraatti bahuudhaaf aseesa taphachuudhaaf kan gammachuudhaan yookiin immoo eeggamuudha jechuudha. Hayyee aseesa goofaree goota birraan baraana goota jedhaman shirranu jedhi beekne. Aseesa goota birraan baraana goota. Sataatee waa barru warri kun gorru moodaa barru aseesa goota birraan baraana hooda jedhama gaafa jalqaba gara mana namaatti. Yeroo ammaa anatu beekatu baay'ataa jira garuu ayyaanota akkasii waggaa waggaan dhufan keessumaa ayyaanni aseesaa goobeen irreechi ayyaana aadaa safuu fi isa ganama orjinaala isa itti argisiisnudha waan ta'eef ayyaanota akkana kanarratti osoo hundi keenya of eeggannoo goone natti tola. Asirratti amma isa ammayyaa osoo nuffadhee dhufee isa ammayyaa sana akkasumatti ilaaluu yookaan harki qullaataa yookiin kun qullaataa waan akkasiiti. Ayyaanota akkana kanarratti garuu osoo uffata akkasii fayyadamuu baanne amma guyyaa cidhaa sagantaawwan biroo irratti fayyadamuu dandeenya. Ayyaanota akka kanaa gara jecha qofa miti tapha qofa miti uffanneetidha kan ergaa dabarsaa jiru aadaa Oromummaa isa ganamaa sana uffataan jechaan gochaan waan ta'eef isa sana irratti xiqqoo dhaloota ammaati irratti wal hubachiisuun barbaachisaadha yaada. Aadaa fi duudhaa ganamaan gadhiisisu jettee yaaddaati haalli akkaataan diizaayinoota ammatti baay'ee. Inni guddaan ilaalcha namaatidha. Ilaalcha namaa sana immoo kan jijjiirru haasa'uudhaan barreessuudhaan yookiin immoo wantoota nuyi dubbannu sanaan qofa ta'uu hin qabu. Haalli uffannaa keenya uumamurraa jalqabee ergaa sana guutuusaa dabarsuu danda'uu qaba. Inni gurraan hin dhageenye, inni afaan hin dubbanne, ijaan nu laalee nu madaaluu danda'uu qaba. Kanaaf wanti nuti uffannu sun ergaa guutuu dabarsuu danda'a. Ayyaanicha yoo dhageenye fi biraatti gaafa deemnu namni baay'een gammachuudhaan si'aa'inaan kan eegu waan ta'eef ayyaana baay'ee namatti toluu fi Oromummaaf Oromoo keessatti dagaagudha. Nuti yoo irratti hojjenne immoo ayyaana aadaa bade jennaa turreemi aadaa badde deebisra. Isa sana kan deebisnu garuu haala kanaan waan ta'eef ayyaana baay'ee namatti toludha. Maqaan kiyya Hundee Lataa Gaarii Fayyee Hordofaan jedhama. Iddoon dhaloota kiyya magaalaa Gabra Gurraacha ganda Liibaan Kuraa jedhama. Shimala kana jechuun teeba handirame jechuun shimalli kun waa baay'ee agarsiisa. Durri faccisa kana ittiin deemu. Itti faccisuu kana jechuun uleen harka kun gaafa qabatu kana gadi jechuun akka uleen kun bakka hangi irratti godhamuusaa akka uleen kun salaan cinneef. Gaafa dhiichistusi ulee irratti rukutu waan ta'eef dargaggeessi uleen kun akka harkaan cinneef. Lammaffaa uleen kun kan boot iddoo kanatti kan godhame kun hundi isaatu iddoo qabaa kana kan godhattu iddoo kana qabatta malee qarqara harra hin qabattu. Gidduu kana qabachuu jechuun uleen gaafa si dha'u gidduu kana dha'ee taanani uleen kun gidduutti cita waan ta'eef gidduun qabamu jechuudha. Ani qarqaran qabamu jechuudha. Gidduu kana qabatta. Seenterii isaa tiree qabattee gara barbaachisu naannessuu dandeecha. Garanattis garas naannessuu dandeecha jechuudha. Uleen salaalitti beekamaadha. Waan namatti tolu salaali ulee malees hin bareedu. Uleenis salaali malee hin bareedu. Shimalli kun kan filatame dur yeroo meeshaan ishiin rasaasaan jedhamtu kun odoon dhufiin dura shimalumaan lolaa ture Oromoon. Waa'ee meeshaa waraanaa kana maal kanan beeku xiyyitu malee kanaaf irraa dabsaa ture goonii tokko jira beektaan dur kan leenji'eetuma an ba'ee jira jechuudha. Xiyyitu malee sodaatu kanumaan dhaqee nama 50 nama 60 galcha. Kobaasaa nama 50 60 hangalchu kuni dhiira kan jedhame bakka salaalee keessatti baay'ee beekama
kan uleedhaan beekamaan Salaalee keessatti baay'ee beekamaadha. Salaalee bichaa osoo hin taane Oromiyaa keessatti yeroo tokko bakka adda addaatti illee ni mul'atu. As gara Gindabarat kana keessa illee warri Salaalee kun deemanii Gindabarat keessatti illee baay'ee ni mul'atu. Gara Hamboo kana keessa illee baay'ee jiru. Oromiyaa keessa olmoos walumaa galatti uleedhaan hin beekamu. Salaalee bichaa osoo hin taane baay'ee beekamaadha uleedhaan Oromoon. Mala keen abdatanii koodiin qabaa jetteen abdatanii kan jedhamu. Koodiin wayii si harkatti miidhamuu danda'a. Wayii namni baay'een beektaa waa dhabillee si harkatti dhiyeessee deemuu danda'a. Shimala kee qabaate taananii dhiirallee sodaattu beektaa dhiirallee dhiira sitti fakkaattu beektaa. Salaalee tokko si bira ga'ee taananii nama 50 ulee 50 nama 50 galcha. Kanaaf Salaalee fi Shimalli kan baay'ee wal simatu jechuudha. Kanaaf Salaalee fi Shimalli baay'ee wal jaalatu. Shimala malee Salaalee manaan illee hin bahu. Amma yeroo ammaa kana hin daawume wayyaanii waa si ajaa'ibu wannoo xiyyitiin dadhabnaan shimalaan ofirraa ari'aa turan. Gaafa shimalaan ofirraa ari'anii shimala irraa fuudhanii gubuu jammaran. San booda kan shimalli baduu jammare malee Salaalee diinaaf gadi hin jilbeeffatu shimala argannaan. Mee haala goobee yeroo keenya fayyadamuuf jecha wal qabsiisti waan muraasa nu kaasa. Goobeen masqala Oromoo kan jedhamu kun hin jira. Masqalli Oromoo kun yoom irraa jammalaa isa filchataa jedhamu kana. Filchataa kanarraa jammaree hamma masqala guddaatti masqala jechuun masqala mootii ayyaanaa kan jedhamu. Goobee ayaalii masqala mootii ayyaana jechaaf hamma masqala ga'utti Oromoon aadaa isaa ibsachaati seenaa Oromoo aadaa baddisan seenaa dur baddisan deebisuudhaaf amma namoonni baay'een gaafii nu gaafatanii akkamitti dargaggeessa sa'aatii guyyaan akkamitti goobeen deemama galgala deemamaa jedhan nuti aadaa keenya Finfinnee keessatti agarsiisuudha malee karaa dhafis hin deemu. Oromoo dur Finfinnee keessa ture san aadaa isaanii yaadataniif namoonni kun seenaa keenya haa baraniif aadaa keenya haa baraniif malee waan biraatiif miti. Karaa dhafis hin deemnu seenaa keenya agarsiisuuf deemaa jirra akka Oromoo tokkootitti. Dhugaadha. Goobeen dura gaafa Salaalee yookaan Silaalee gaafa jennu Salaalee moggaasumti isaatiyyuu Silaalee waa jedhu irraa dhufe achi keessatti akkuma naannolee godinota biraa Salaalee sirba safuuf duudhaa uummata kanaatiin wal qabate danuu of keessa qaba. Isaan keessa immoo goobee fi shinooyyee addatti ilaala. Gaafa kana jennu goobeerraa insii ka'a. Goobeen kan ibsamu Salaalee biratti dargaggeessa yookiin immoo qeerroo yookiin isa abbootii gadaa jalatti foollee jennu. Foolleen umuriin isaanii giddugala 17 haga 24 hin dabarre kana gidduutti kan jiranii goobee taphatu. Shimala qabu. Shimala kanaan shimalli sa'aatii itti ol ka'uu qaba. Sa'aatii itti gadi bu'uu qaba. Isteeppii qaba. Kana jechuun taphicha wajjin riitiimii taphichaa wajjin jedha warri taphattoonni nullee akkas ta'uu baatu ka. Akkaataa saada isaanii inni aadaadhaan waan calaqqeettiin isaan calaqqisiisu of keessaa qabu jechuudha. Goobeen sa'aatiin inni itti taphatamu naannoo yoo xiqqaate fulbaana 10 haga 17 gidduutti taphatama. Yoo san darbe kan irreechatti taphatama. Amma taphni taphatamu taphni irreechaa fi taphni goobee gargari. Goobeen gubaadhaaf taphatama. Gubaa yookiin kan masqala jedhamu kan. So gubaa irratti marsaan gubaa yeroo ittiin taphatamu dargaggeessi jiraachuusaa foolleen kun jiraachuusaa kan ittiin ibsu calaqqee isaa wajjin fakkeenya uffanni uffatullee maranni inni maratullee shimalli inni qabatullee calaqqee isaati. Amma kinoo yeroo tokko orjinaalitii isaa bakki itti tuttuqan jira. Orjinaalitii keessa bakki itti bahan jira. Orjinaalitii keessa garuu bahuu hin qabnu. Babbareechuudhaaf jecha bakki itti orjinaalitii wantichaa keessa baanu jira. Garuu waan abbootii keenyarraa ka'umsa dhufe sanirraa akka goobeen itti taphatamu dabballeen abbootii gadaa jala jiran foolleen bazee abbootiin gadaatu foollee ni sodaatu. Foollee kabaju. Kana keessatti immoo tapha kana kan taphatu namoota sanii ol namni sanii ol darbe kana taphatan. Kan kana gidduutti taphatu qeerroo nama giddu galeessa yookaan gawwame kan fuunee jechuudha gabaabumatti. Kana kan taphatanii giddu galeessa kana gaafa 10 haga 16 gidduutti taphatu. Ji'a fulbaana haga yaarraa inni eegalama hagayyiin tuttuqama. Hagayyi gaafa jennu amma dhaagumee jennaami. Dhaagumee kana keessa hin furfuru yookiin immoo hin kaka'u.
Qaammee shanan kana keessa hin kaka'u. Urgaan itti dhufa. Lafti ni urgaa. Dargaggeessa akkasuma of qaqqabaa dhufa. Lafti illee amma kinoo maal jedhu gaafa lafti hin goggogaa maal jedhaami. Kanarraa gaafa san isaan immoo abaaboon illee hin babbaa. Daraaran babba'u kun isa san giddugala godhataniiti isaan immoo wanti akka harrittii jedhu wanni dargaggeessi kun itti gurratti illee godhatee loomillee walii darbu jedhu waan akkasii kana yeroo kami kan deemamu wanti kun yeroo goobe dargaggeessa ama fakkeenya dargaggeessi gaafa umurii kana gidduu siqu bishaan hin jallisuu jedha Oromoon dargaggeessa kana yookaan qeerroo kana bishaan isa hin jallisuu jedha. Kana jechuun dargaggeessa jechuudha. Humni isaa gara biraatitti hin baane jechuudha. Hin tuttuqamne gara biraatti hin baane jedha. So kan akka waliigalaatitti goobeen nama goobe yookaan dargaggeessatu waa'ee goobee calaqqee goobee sanii ibsuudhaaf giddugala guyyaa 10 haga 17 gidduutti taphatamuun goobee jenna. Goobeen kun kan ittiin taphatamu dargaggeessa naannoo Salaalee biratti baratamaadha. Orjinaalitii isaa qabatee deemuu irratti amma labanni amma jiru kun kan itti deemaa jiru ta'uu isaati nuti kan hubanne jechuudha amma. Qaammee jechuun amma qaammeen qarreedhaan kan inni taphatu yookiin dubarootaan taphatama. Qaammee jechuun maalimi? Qaammeen yeroo amma namoonni akkaataa kunitti ilaaluu danda'u garuu nuyi akka itti hubannu akka itti galmee abbootii gadaatirraa yookiin immoo galmeen kitaabolee waldaa Maccaaftuu Lamaa afaarraa arganne wanni kaa'u ni jira. Suni giddugalees jijjiirraa baraati akka lakkoofsa warra Awurooppaa osoo hin taane akka lakkoofsa gara kanaatti jijjiirraa baraatiin beeku. Gaaf kana immoo qarreetu maal godhu uffanni isaanii addatti bitamu ni jira. Akkaataan itti isaan mataallee rifeensa isaanii akka itti dhaatan kophaadha. Amma kan namni gaafa ijoolleen gara biraallee akkaataan itti rifeensa dhaatan kan biraatimi. Calaqqeen kan kanaas immoo kan naannoo Salaalee kanaa akkaataan isaan itti rifeensa illee dhaatan akka biraati jechuudha. Akka biraati gaafa jennu waan Salaalee san ibsu keessoo isaanii wanni ibsu isaan amma daraariyyoo yeroo sa'aatii sanitti daraariyyoon baay'inaan hin ga'u. Kanaafuu qunnii jedhama. Qunnii marga jiidhaadha. Barteedhaan qunniidha kan jedhamu isa san qabatanii raawwataniiti manneen naannawa ollaa isaanii naannawa dhalata isaaniitirra hin deemu isaan biratti sirbuu ega sirba kana kan sirban garuu ammas wanni adda bahuu danda'u qabaatu dubartii sabbata hin furanne yookiin dubartii hin heerumne dubartii qarreedha jechuudha kan waan kana taphatu tapha kana kan taphatu dubartiin heerumte yookaan dubartiin sabbata furatte tapha kanaa hin taphattu. Yookaan immoo isaan illee isaan simti yookaan isaan simattee waan akka dhadhaa han dibatamu jira dhadhaa hin dibdii waan keessa dabarsan illee itti himti akkaataa kanaan dabarre akkaataa kanaan taphadha jettee calaqqee kana itti himti. Uffanni isaan illee uffatan abaaboo kanaan wal fakkaata yookaan daraaraa kanaan wal fakkaata. Naannoo Salaaleetti uffatoonni uffatamu suni uffata waan kinoo daraariyyoo ennaan himi isaan waan gargar hin baane maaliif isa ibsuu barbaadameeti jechuudha. Kanaaf gaafa mana namaa dhaqanii seedhanii dubartoonni immoo warri mana jiran immoo guddadhaa xixinnaan nu guddadhaa guddaan immoo nu jiraadhaa jedhanii dhadhaa isaan dibanii warra ijoollee san akkasitti eebbisanii eebba saniin akkasitti geggeessu warri sabbata furatan sunii jechuudha. Garuu tapha kana waliigalatti shinooyyee kan taphattu durba qarree kan sabbatan furanne yookiin kan hin heerumne kan gaa'ila raawwanne jechuudha. Amma sani kana akka itti ilaalu ni fooyyessina jennee orjinaalitii kaleessa gatuu qabu. Waan kaleessa gatuu qabu. Amma namoonni uffata kanarratti mallattoo adda addaa godhu. Maal gochuuf? Akka qarooma fakkeessuuf jechuudha. Garuu akka sanii miti. Amma fakkeenya kan dargaggeessa kan qeerroo jechuudha. Kofoo akka isaan itti hodhisiifatan akka qabatu reeshu. Jalli isaa kun ni qallataa gubbaarri isaa ol dhufee hin bal'ataa jechuudha. Orjinaalitii sun isa san nuyi hin beeknu jechuudha. Amma immoo babbareechuuf jecha alaabaawwan adda addaa waan adda addaa halluuwwan adda addaa itti daddabaluutu jira. Uffannu calaqqee mataa isaa danda'e qaba.
amma fakkeenya shurraabni yookaan immoo kinoo wanti irraan gadi uffatamu jira. Adiin jalaan immoo uffatamu jira. Adiin maali? Ani gubbaarraan uffatamu yoo diimaa ta'e diimaan ga'umsa bilchaachuudha. Namoonni diimaan hin bilchaate hin ga'e jedha. Oromoon akkasitti beeka. Waan bilchaate hin beeka jechuudha. Arangaadee immoo misooma jedhee beeka. Akka misoomatitti yookaan immoo waan jiidha qabu qabbana jedheet akka saniin beeka. Gurraachi ammoo nagayaan beeka. Gurraachi ammoo wanni gurraachi nagaya kabaja ulfina jennee akkasitti beekna. Uffanni nuyi uffannullee isaan ala hin bahu namootatu waan biraa itti daddabalee calaqqeef waan tokko tokko itti godha malee orijinaalitiin isaa inni sirriini kan qeerroon uffachuu danda'u uffatoota akkasiiti. Uffanni immoo namni gadaa keessa jiru uffatu immoo adda. Abbootiin gadaa jechuudha. Kan dabballeen abbaa gadaa uffatu jira, miseensonni abbaa gadaa uffatan jira. Kan immoo qeerroon sadarkaa qeerroo jala jiran, kan sadarkaa foollee jala uffatan immoo uffanni isaanii gargarii jechuudha. Kan abbootii gadaa kan ammaratu jiru. Kan immoo uffata guutuu akka waliigalaatti uffata guutuu immoo uffatan jiru. Bokkuun bakki itti qabatamu jira. Inni suni alangeen kan bakki itti qabatamu jira. Inni kan abbootii gadaati malee kun miseensa abbootii gadaati malee waanumti uffata san uffate hunduu abbaa gadaati illee jedhamu. Ilmaan abbaa gadaati yookaan miseensota abbaa gadaati jechuudha. So akkaataa uffanni sunillee uffanni uffattu kun hundisaa hiikoo mataasaa danda'e qabaata. Kanaaf ammallee akka waliigalaatitti ergaan dhaamu orijinaalitii waan kanaa akka hin balleessine waan biraa itti daddabaluuf jecha muruu jira, waan tokko tokko itti hodhuu jira. Sanirraa adda ta'ee waanuma kaleessa san akka cimsamu urgaa kaleessa sanii waan dabaree kaleessa san labata amma jiru kanatti immoo akka darbu waan jedhu abdiin qaba. Dargaggeessi amma jirullee warra wal dhaga'uu danda'u warra waliin haala urgaa oromummaa yookiin akkaataa shinooyyeen akkaataan taphni naannolee biraatti illee taphatamu jira, godinaalee biraatti illee taphatamu jira. Kana kan adda godhu taphni goobee fi shinooyyeen safuu san keessatti immoo waan laallatu qaba, akkatti socho'u qaba, mana dhaqullee qaba, nama bira dhaqullee qaba. Cal jedhee manaan bahu jechuudha. Waan namni faayidaa giddugala godhatee fayyaalessummaa ofiirraa waan adda addaa itti kadhachuuf yookaan itti gaafachuuf jecha nama lama nama sadiin bahee goobee itti jedhu yookiin immoo itti waa kadhatu suni ani akka safuutti illee gaafa laalu safuullee miti. Darbee garuu ammatti karaan itti waan kana itti calaqqeen kun ittiin calaqqisiifamuufi wanti sun fedhii namaati waan ta'eef nama daangessuu hin dandeechu. Dhiis jechuun hin danda'amu. Garuu dhugaan jiru kanaadha. Namni dhugaa san hubate dhugaan kun kana fakkaata jedhee itti deemuu danda'u qabaata. Garuu immoo namoonni amma kinoo magaalaa Finfinnee kana keessatti gaafa agarru akka amma kaanne namni lama namni sadii gabaasa olee galee marga qabateetuma mana adda addaatitti goreetuma akkasumatti kadhachaa deema yookaan immoo waa jejjechaa deema. Sun sirrii miti baay'ee. Dhugaa san nu walaa dabsa jechuudha. Kaa'umsi keenya calaqqee waan kana ittiin ibsuudha malee ittiin maallaqa funaanuu yookaan ittiin kadhachuu miti. Sanii mitis jechuudha. Garuu maal fakkaanna? Fakkeenyaaf duudhaan tokko, safuun tokko calaqqee saba tokkooti. Kanaaf immoo kana sababa godhannee waan orijinaalitii isaa waan inni barbaadu san gannee kabiraa cinaatti yoo kan barbaannu ta'e sirrii miti jechuudha. Garuu kana sirreessuun hin danda'ama. Itti muuni waan hubachiisuu danda'anii hubachiisanii itti muun hin danda'ama. Akka waliigalaatitti garuu dhugaan akka biyyaatti yookiin immoo akka sabaatti of harkaa qabanii taphni taphatamu kun kan shinooyyees haa ta'u kan goobees haa ta'u waan akka feeteedhaan ta'uu miti. Waan karaa qindaa'aadhaan calaqqee uummata kanaati waan qoosaadhaan namni ittiin waan adda addaa funaanuuf goggodhamu sun nama lamaa sadiin godhamu sun sirrii miti. Karaa qindaa'aadhaan calaqqee uummata kanaa akka ittiin calaqqisiisanii fi yoo taphachuullee barbaadan bifa kana jalatti qindaa'anii namallee hubachuu akka itti dandeechisan. Fakkeenya mana namaatitti goranii taphachuudhaan ala maaliif taphattan odoo jedhaniini ibsuu danda'uu qabaatan. Jarri sun amma waa ittiin kadhachuuf yookaan maal jechuuf taphatu malee odoo gaafatte hiika waan sanii kaasuu dhiisuu danda'u jechuudha. Garuu kana sirreessuudhaaf immoo hubannoon horatamuu danda'uu qabaata. Hubannoo horachuuf immoo duudhaaf safuu uummata kana jalatti deebi'uuni
calaqqee uummata kanaa jalatti gaaddisa uummata kanaa jalatti deebi'uun dirqamaaf dirqama ta'a waan jedhu shinooyyeedhaanis haa ta'u goobeedhaaf funaannamu niyaa jedhama. Niyaa yookaan irreecha jedhama. Niyaa yookaan irreecha kana gaafa jennu namni akka amma jedhu kana waan adda addaa fudhachuun maal jechuun dhugaadha. Anas odoo ta'e waan faayidaa wal qabsiisuuf keessoo kiyya jiraa jechuudha. Garuu wanti dhugaa riyaalitii waan sanii akka sanii miti. Waan ittiin hojjetamuu qabu waan walootitti ittiin godhama malee waan wayi galma abbootii gadaa ittiin ijaaruu ta'a. Wayi immoo akka waliigalaatti waan waldaallee haa ta'u. Waan walootitti ittiin hojjetama malee waan namni dhuunfaa mana ofiititti ittiin mana ofii tumsu yookaan ittiin mana ofii ijaaru miti. Wanni isaan hojjechuu danda'an, wanni isaan taphachuu danda'an akkaatumti isaatiyyuu niyaadha. Niyaan yookaan immoo kennaan waan walooti malee waan nama dhuunfaa waan hin taaneef waan waloo kanarratti immoo waan beekamtii kennuu danda'u. Waan akka seenatitti illee teechisuu danda'a. Waan labata dhufuuf ittiin kana qeerroon darbe yookaan immoo foolleen darbe kana hojjete goobee darbe irratti kana hojjete kan ittiin jedhamu yookaan immoo qarreen kana hojjetee dabarte kan jedhamu dhaadannoo bu'uuraa ittiin kaa'aniif malee waan nama dhuunfaadhaa ittiin uffata bitaniif yookaan immoo mana nama dhuunfaa ittiin ijaaran miti. Kennaan kun niyaa yookiin irreecha jedhama. Irreechi immoo mana dhuunfaa hin ijaaru, kiishii nama dhuunfaallee yookaan gola nama dhuunfaa hin galu. Golli isaa gola eenyuttaa? Gola foollettaa, gola abbootii gadaattaa, gola qeerrottaa, kan qarreettaa jechuudha. Kan walooti waan ta'eef. So wanni darbee akkatti kakkadhatamuu fi kiishii dhuunfaa fi maalitti deddeemamu suni ammallee namni hubannoo san irraa horachuu danda'u qabaata. Niyaan immoo safuudha uummata Oromoo biratti. Niyaan kiishii dhuunfaan galu. Yoommoo didameellee maal jedhamee jedha maanguddoon akka itti beekanitti waan niyaa san hin bitamu waan jiraa bittee hoggasuma nama birbirsa dhaabessa yookaan immoo iddoo dhaloota nama bishaan liqimse jechuudha. Kanuma waamtee waan san bittee qaltee ija irraa kaastee uummata san hundumaa akka dhibaayyuu dhibaafatan akka bilatan gootee deemta. Hin bilatan jechuun afaan tokko taana aadaa tokkoon deemna wal dhageenya walii yaana wal jala yaana waan jedhu qabatee dhibaayyuu sun gaafa dhibaafame dargaggeessi kun fuula tokkoon aadaa tokko wajjin hin socho'a garee tokko waliin socho'a jechuudha. Kanatti ittiin hojjetama malee waan dhuunfaadha anaa kennamee ani fudhadhee galu yookaan immoo badhaasa fudhatee galu akkasii miti. Safuchi illee kana of keessaa qaba waan jedhu ergaa dabarsuun barbaada jechuudha. Sirni darbee Oromoodhaaf sirna baraafamaa sirna badaa ture. Haa ta'uuti uummanni kunis aadaa fi seenaa isaa kanarratti cichuudhaan afaan isaa irratti cichuudhaan akka afaan kun hin banne akka aadaan kun hin banne ga'ee guddaa taphateera uummanni. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e uummanni kun uummanni tuulama osoo akka sirnoonni amantaadhaan afaaniin aadaadhaan ba'aa baachisaa turaniiti hin jiru ture. Uummatichi garuu uummata tole miti. Akkuma waliigalaatti garuu Oromoon saba tole jedhu miti. Hin garboomus garbummaa kaleessa sanaayyuu haamiidhaan baatee dhufe. Maaliif sirnichi sirna ajjeesaa waan tureef sirnichi sirna affanaa sirna dhoksee ajjeesuu waan adeemsaa tureef baay'ee cunqurfamaa ture. Sana hunda keessaa bahee har'a rabbiin haa galatoomu. Dhaloonni ammaa kun ija baasadha. Ija baasadha yoo jedhan mirga isaatiif, afaan isaatiif, aadaa isaatiif, maalummaa isaatiif, biyya isaatiif wareegamu dhaloota duubatti hin jenne. Kanumarraa ka'uun sirnoota kaleessaa sana of keessaa dhiibati amantaadhaan nutti fe'ame, han afaaniin nutti fe'ame, han naannoodhaan nutti fe'ame hunda xaragaa jira dhaloonni ammaa. Mee goobee fi aadaadhaan wal qabatee keessattuu aadaa
uffannaa walqabatee sirboota walqabatee sana akka aadaa ganamaa sanatti deebisuudha wanti akka dargaggeessatti hojjechaa jirtan maali? Egaa miseensi har'a goobee jechaa jiru kuni barreen gaddaa akkuma carraa waldaa toltummaa Salaalee jalatti gurmaa'ee waldaan toltummaa Salaalee wantoota ja'a of jalatti qabata wantoota ja'an keessaa aartiidha. Aartii keessatti immoo aartistoota ijaaree aadaa fi seenaa uummata Oromoo haala seera qabeessa ta'een haala nama gammachiisuun agarsiisuudha kaayyoo waldaa toltummaa. Amma gaafa sana jalatti gurmoofnee waldaa sana jala gallee barreen gaddaa yeroo kanatti jechuudha goobee kana hin agarsiifnee uummatumti Oromoo maaliif aadaa fi seenaa isaa hin mul'ifne waan jedhu sana hin murteeffanne gaafa waan sana eegallu akkanatti milkaayyuu hin seene gaafa itti seenne Finfinnee kana naannoo Boolee kana haala hin taane nu kabajanii namoonni afaanicha danda'anis hin dandeenye illee nu keessummeessanii Oromoon hammam ulfina akka qabu Oromoon biyya isaa irratti ulfaataa hammam akka ta'e hin barree uffata aadaa Oromootiif faayamnee shimalli Oromoo biratti kabajaa akka qabu goofareen Oromoo biratti kabajaa akka qabu uffanni aadaa Oromoo biratti kabajaa akka qabu hunda hin raggaasifannee jechuudha bara darbee. Sanumarraa ka'uudhaan barana wantoonni mul'atan waan baay'ee nama gammachiisu. Ta'iin barreen gaddaa godhame suni warra kaleessa artistoota gurguddaallee gara goobetti deebi'anii aadaan Oromoo kaleessa badee ture nuti ka'umsa ta'uu haa taanu malee haala bareeda ta'e waan bareeda dabarsaa jiru agarsiisaa jiru Wallagga irraa Shinoo jedhaan Shawaa irraa Goobeedhaan Amboo irraa immoo maal jedhama sirbi isaanii waan jedhu sana hunda walitti fidanii Finfinnee laga xaafotii fi laga gafarsaa godhan beekta waan si ajaa'ibu jechuudha baay'ee waan namatti tolu kallattii shananiinu Oromoon Finfinneen Oromoo akka taatee mirkaneesse aadaadhaaf afaan isaatiif goobeen uummata Oromoo biratti baay'ee ayyaana kabajamaa ayyaana olaantummaa qabuudha kana fakkaata. Haa ta'u baay'ee ulfaadha. Galatoom baay'ee. Sukene amamiga Hiro amaga amatullu adalgega Amadulu Adalgega amatullu adalgega Amadulu Adalgega amma Kilimanjaroga Amma Kilimanjaroga anu dide amamigesi Hiro Azaragesi Hino azaragesi Hino Azaragesi Hino anumakati Hino Wamana Hino Azaragirti Hino Oromoo ko horihot 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 Duresa ko horihot Duresa ko horihot Helen Go
Hayya kabajamtoota hordoftoota keenya kun qophii goobeeti. Qophii goobee guyyaa har'aatiin immoo magaalaa Shaggar kutaa magaalaa tokkotti argamne bifa miidhagaa ta'een isiniin gahaa turre. Amma kan argamnu magaalaa Shaggar laga Xaafotti. Goobeen guyyaa har'aa bifa bareedaadhaan kan gaggeeffamedha. Hamma sagantaa biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.